Obboleeyyan kiyya sababbii garagaraa irraa ka'uunii luka keessan kan isin madaa'u akkasumas immoo koomee keessan kan duubaa kana kan isin dhadha'u akkasumas luka keessan kan qamaaceetiin jedhee karaa salphaa ta'een yeroo dhiyoo keessatti luka keenya laafiffachuuf Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuune akkam jirtan hordoftoota daawwattoota Saantii Oroosho hunduma keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenyi goosina dhaqqabu jecha guyyaa hadhasii wantoota namoota hedduu rakkisaatiin hin jiru akkasumas immoo namoonni hedduu keessanis dhuftanii nagaafatanii TikTok jalatti akkuma argitan kana gama YouTubeetiinis comment jalatti nagaafachaatiin hin turtanii isinirrallee turaa deebii qabadhee isin dhufeetiin jira. Wala mas qabadheetiin isin dhufee osaatiin nagaadhaan hanga sadiitti isin fufa jalqaba irratti koomee keenya jala kan nu madaa'u yookiin immoo simmintoo irra luka qullaa deemuu irraa kan ka'e korroksiidhaan mana nu qulqulleessinu wantoota garagaraatti irraa ka'e akkuma suuraa irratti argitan kana namoonni hedduun keessanis namni suuraa kaaseetiin na erga hin jira. Wantoonni kun kan isinirratti mul'atu akka madaa ta'eetiin yookaan immoo akka mujalee biyya keenya san ta'e kan isinirratti mul'atuu fi furmaata isaa qabadhee isin dhufeetiin jira. Akkasumas luka keenya kan dhodhoowu yookiin immoo kan baqaqu koomeen keenya inni duubaa kuni isaafillee furmaata waan hin ta'a jedheetiin yaadu luka keessan kan qamaaca'e qabadhee isin dhufeetiin jira. Hanga xumura qophii kiyyaatiin wajjin turuu hin dagatinaadha. Warroonni haaraa dhuftan immoo anaa dhufu baganagaan dhuftanii subscribe gochuudhaani mallattoo ooliitirra galchaa viidiyoon akka ani guyyaatti gallakkisu isinirratti bu'uu fi akkasumas immoo warroonni hanga ammaatiin wajjin turtani share gochuudhaani maatii ta'uudhaani koomentidhaan yaada gaggaarii qooduudhaani hedduu takkanaaf galatooma ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Gamanumaan gara mata duree kiyyadhaatti isin dabarsa. Duraan dursee luka keenya kan qamaaca'u yookiin luka keenya kan dhodhoowu akkamittiin ofirraa balleessina waan jedhuun duratti kan suuraa irratti argitan kana inni kun namoota tokko tokko akkanatti madaa'eetiin ni mul'ata yookiin immoo akkanatti akka malaa yookiin akka ullaa ta'e irratti mul'ata. Nama garii immoo hin hooksisa luuti keessan jalli kuni koomeen kun isin hooksisa jechuudha. Yeroo baay'ee kan isin hooksisu maal akka ta'e hin beektan. Inni kun sababbii simmintoo irra luka qullaa yookiin deemurraa haa ta'u korroksii ta'uu haa ta'u deetoonii luka keessan jala yoo jigoo mana qulqulleessitan sababbii garagaraatti irraa isinitti dhufa. An akka mataa kiyyaatti nama na dhukkuba irraa fayyada. Isa kanaaf furmaata isinii himame namoota hedduutti gaafii ta'aa jira. Mana yaala soo deemtanii isin jettan furmaata gahaa kan arganne namoota hedduu keessan na dubbistan wal beeyna. Mee duraan dursee akkamitti akka ofirraa balleessinu isinitti argisiisa. Inni asitti argitan kun bishaan ho'aa qabadhee dhufeetiin jira. Hubadhaa luka keessan kan qamaaca'e yookiin kan dhodhoowe osoo hin taane luka madaa isiniin jedheetiin jira. Isin hooksisuu, isin madaa'u, kotteen keessan kan caccabu, saabbii garagaraa irraa kotteen keessan kan lukaa yookiin immoo qeensi keessan kan lukaa jalli ofuma isin cittaa'eetiin kan isin caccabuu fi hojjechaa jira inni jalqabaa kuni jechuudha. Inni kuni bishaan ho'aadha. Asitti kan argitan kun immoo ashaboodha yookiin immoo soogidda jedhama naannoo tokko tokkotti. Soogiddaa jechuudha eegama biraatiin inni kun soogidda qopheeffadhee jira. Akkasumas immoo saanii yookiin saafaa waan golboo'ii wanta luuti keessa ta'uu danda'u jechuudha. Maaliif luka keessan keessa kaawwattan waan ta'eef. Soogidda kana asitti buustanii bifuma argitan kanaani maankan lama singaa maanka lama itti buustanii amma biraatti waan ifuuf baay'ee isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Erga siitii booda bishaan ho'aa itti dabalatan jechuudha. Hanguma isinii ga'u maaliif luka keessan lamaa waan keessa gadi keettanii fi saafaan an isinitti argisiisuuf isa xiqqaa kana qabadhee dhufe malee wanta luka keessan lamaanii gahuu fi wanta bishaan keessan hanga koomee keessanii ol dhufu fidachuu qabdanii jechuudha. Dhugaa wanta an ofii kiyyaa fayyadamee irraa faayidaa argadheedha. Hedduu itti yoo fayyadamtaniittan bu'aa isaa arguu dandeettanii jechuudha isinimtuyyuu. Erga siitii booda bishaan ho'aa akkasitti itti dabalattanii an akkuma isin jala isinitti argisiisaa jira obboleeyyan kiyya. Bishaan ho'aa erga itti dabalattanii booda bifa kanaani luka keessan fiddanii keessa keettan. Soogiddaa fi bishaan ho'aa kana keessa luka keessan sa'aatii tokkoof yookiin immoo daqiiqaa walakkaadhaaf keessa keettanii sirriitti bishaan ho'aa fi soogidda kana walitti qabdanii ittiin luka keessan kana ittiin rigattanii akka nama ittiin dhiquu erga geessitanii booda zayitoona fiddanii luka keessan dibattanii kaasli itti godhattanii jechuudha. Yoo zayitoonni hin qabne feeksii illee baay'ee bareedaadha. Feeksii kinoosii kanaadha. Isa kana jechuudha viidiyoo illee irraa hojjedheen ture. Isa kana itti dibattanii jara kana diba yookiin zayitoon yookiin feeksii kana dibattanii kaasli itti godhattanii galgala yoo ittiin illee raftan rakkoota kan qabu galgala ittiin raftanii ganama yoo lafaa kaatan ofirraa dhiqattanii beenziliinii dibattanii jechuudha. Beenziliinii dibattanii guyyaa
hang guyyaa torbe tokko fayyadamuu dandeessa. Rakkoon qabu walirrallee deddeebitaniitiin yoo fayyadamtan miidhaan inni isin rangoo tokko iyyuu hin jiru. Rakkoo takka hin qabu soogidda ittillee hin guddisinaati ittillee xiqqeessinaati jarmii waan luka keessan keessa isin hoosisu sanniini qeensa keessan caccabsu sanniini bakteeriyaa garaagaraa kanas jalatti ol ga'e hundi isaa ajjeesee fixa jechuudha soogiddi. Zayzeetoon illee akkasuma faayidaa qaba. Feeksiin illee akkasuma faayidaa qabdi. Warroonni luyti keessan isin hoosisuu fi qeensi keessan isin caccabu bakka kanaan fayyadamaadha isin jechuun barbaada. Karaan inni lammaffaa namoonni hedduu kana gaafataa turtan immoo irra baay'inaan luka kiyya kan duubni isaa koomeen dhodhoowuu yookiin immoo kan koomeen isaa babbaqaquu qamaaca'uu akkuma suuraa irratti argitan kan naannootti afaan garaagaraatiin waamamuu danda'a. Akkuma suuraa irratti argitan luka keenya kan akkana ta'uu akkamittiin ofirraa balleessina ittisuu dandeenya. Keessattuu namoonni caammaa banaa kaawwatan. Namoonni caammaa banaa kaawwatanii fi inni kun sirriitti furmaata isinii ta'a jedhee yaada. Inni asitti argitan kun isa kana qabadhee dhufe suuraa irratti isinii maxxansaa isa san bitachuu dandeessan isin jechuudha. Inni sun hedduu tokko warroonni mana arabaa keessa dalaydanii sirriitti argitu jedhee yaada. Hammam yookiin shintibeetii arabaa keessaa abadan hin dhabamu. Jarri sirriitti bitatanii isin fayyadamanii isa san mana keessaa hin dhabdanii jaraa keessaa hin dhabdanii isuma san jaraan nu xalabaachuu ni dandeessanii ofillee immoo suuraa isaa kana asirra kana isinii kaa'u kana suuraa kana suuqii deemtanii bitachuu dandeessan. Suuqii kamittuun argama jechuudha. Hedduu tokko luka keessaniif laaffisuu irratti luka bareechuu irratti appelii taffaa kan erga qopheeffatanii akkuma reebisan ammallee qodaa qullaa qopheeffatanii inni kun ammas bishaan ho'aadha. Bifuma wal fakkaatuun fayyadamtanii bishaan ho'aadha itti aansee appelii taffahaati. Appelii taffaha kan itti buufatan jechuudha. Erga sitii booda isaan misiniin jedhe kana ka suuraa irratti argitan kana suuraa irratti isiniif kaa'e kana itti dabalattan. Jara kanniin galgala osoo fayyadamtanii fa'aa hedduu tokko bareedaadha. Galgala osoo itti fayyadamtanii kaaslii godhatanii raftanii waan baay'ee akkaan bareedudha. Erga sitii booda luka keessan fiddanii bifa amma harka kiyyaan keessa kaa'u kanaani akkana keessa keetanii ittiin masaajii gootanii luka keessan ittiin dhiqattanii ittiin dhiqatte sirriitti jechuudha. Luka keessan keessa keetanii gad dhiqaatee daqiiqaa walakkaa loomillee osoo itti dabaltanii baay'ee bareeda. Loomillee itti dabaltan rakkoo hin qabu waan ta'eef sirriitti bareecha. Loomiin waa hundaafuu faayidaa qaba. Inni biraa immoo soogiddalee itti dabaluu dandeessan. Baay'ee osoo hin taane xiqqoodhuma fayyadamtan soogidda bakka amma luka qamaacaa duuba balleessu yookiin immoo luka keessan kan dhodhoowu kan jabaatu hundumaafuu jechuudha. Bifa kanaan keessa keettanii sirriitti akkuma isiniin jedhe inni hin oomacha akka saamunaati. Qibaatiin suuraa wanta akka shaampoo suuraa irratti kan isinii kaa'u kuni bifa kanaan itti fayyadamtanii erga jettanii booda keessaa baastanii kaaslii kaawwattanii osoo kaasliin kaawwattanii duratti dhiifama naa godhaati. Osoo dhiqachuullee baattanii bareeda bishaan qulqulluun dhiqachuu osoo hin taane bishaan kana dhiqattanii akkasumatti osoo dhiistanii bareedaadha. Ergasii booda feeksii dibattu yookaan zayitoonni dibattu fakkeenyaaf amma zayitii kanan fayyadama yeroo baay'ee zayitiin kun zayitii ittiin dugda qaama itti sukkuuma. Kanaafuu qibaatii manaa qabdan qibaatii luka keessan dibattanis haa ta'u zayitoonni haa ta'u feeksii haa ta'u irra caalatti garuu beezilinii fi zayitoonni fayyadama yeroo baay'ee luka keessa warroonni luyti keessan dhadhoo fi luyti keessan isin qamaaca'u isin goggoguu zayitoonni beeziliin osoo fayyadamtanii hedduu tokko bareedaadha waan kanarraa hafeen jechuudha. Sirriitti wanta luka keessan irratti goggogeetiin hin jedhe haalaan kaasee yeroo muraasa keessatti luka keessan kan dhodhoo ta'ee kan qamaaca'u ta'e yeroo qal'aa keessatti irraa balleessuu danda'a jechuudha. Afaan namaatiin akka naannootti garatuu danda'a yaamichi ani qamaaca'u yookiin immoo naannoo keenyatti luka akkana suuraa irratti argitan kana babbaqaqu jedhaniini. Of kolchaati waliigalatti suuraa irratti olaataniitiin hin jettan hin beektan jedhee yaada. Kanaaf obboleeyyan kiyya irraatii fayyaa argadha. Inni viidiyoo itti aanu irratti inshallah viidiyoo isinitti dheeressu kaadha asumatti gabaabsee luka keessan akkamiin akka laafifachuu bareechifachuu kireemii lukaa akkaan bareedaa ta'e isinin jedhe beekin paawudarii wantoota garaagaraati irraa isinii dalagaa kutaatti aanu. Warroonni chaayinala kanaaf haaraa taatan akkuma dura baratametti sabiskiraayib gochuudhaani laayikii gochuudhaani hiriyoota keessaniif illee sheer gochuudhaani viidiyoo hedduus kanaan dura dalageetiin ture. Viidiyoo sin jala gaddeemu ilaaluudhaan irraa fayyadamaatii fayyaa argadha. Gaafii dabalataa qabaatanii moo gaafachuu dandeessu. Gaafii na bira jiru immoo suutuma suuta isinii deebisaan isin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaali. Qophiin guyyaadhaa kana fakkaata ture hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.